qaama haadhaa keessaa bakka kamtu baay'ee dabala yeroo ulfaa kan jedhu ilaalla. Yeroo ulfaa bakka kamtu yookaan qaama keessaa kamtu ulfaatina qaamaa yeroo ulfaa dhufuuf gahee guddaa taphata kan jedhu akka armaan gadiitti haa ilaallu. Giddugaleessa naati tokko akkuma beekamu yeroo ulfaa kiiloogiraama 11 hanga 16 dabalti. Haa ta'u malee kan lakkuu ulfoofte yoo ta'e yookaan daa'imman lamatti gadameessa keessa jira yoo ta'e kiiloogiraama 16 hanga 25 dabalti. Kunis kan dhufu egaa ulfaatina daa'ima gadameessa jiru qofa miti. Akka ulfaatinni kiiloogiraama 11 hanga 16 akka dabalamu kan taasisu daa'ima miti. Daa'imni kiiloogiraama 3.5 qofa ulfaata. Qaama keessaa bakka hedduu dabala jechuudha. Mee isaan keessaa eenyu faatu hagam dabala kan jedhu akka armaan gadiitti haa ilaallu. Kan jalqabaa harmadha. Harmi kiiloogiraama 1 hanga 1.5 dabala. Kiiloogiraama 1 hanga 1.5 kan ta'u ulfaatina qaamaadha yeroo ulfaa dabalu keessaa gahee kan taphatu harmadha jechuudha. Kan lammaffaa daa'ima gadameessa jirudha. Daa'imni gadameessa jiru kiiloogiraama 3 hanga 3.5 dabala. Of kaltii yookaan pilaasentaa kan jedhamu immoo kiiloogiraama 1 hanga 1.5 dabala. Garbiraan gadameessadha. Gadameessi yookaan yuuteras kan jedhamu kiiloogiraama 1 hanga 2.5 dabala. Shanaffaan bishaan gubbeedha. Bishaan gubbee kiiloogiraama 1 hanga 1.5 ulfaata. Garbiraan dhiiga qaama keessa dabaleedha. Yeroo ulfaa akkuma beekamu dhiigni qaama keessa ni dabala. Daa'imaafis haadhaafis kun naannoo kiiloogiraama 2 ulfaata. Kan dhumaaf inni guddaan cooma qaama keessatti dabaludha. Qaamni haadhaa coomni dabala yookaan faatii ta'a. Kun 2.5 hanga 4 ulfaata jechuudha. Kanatti walitti dhufee egaa kiiloogiraama 11 hanga 16 yeroo ulfaa dabalu fida. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.